ماكي ابسافونا جنة ابسافو أبو خاطر بويا جردي كيف أبا مناك ونوديسا تاو سشاتو ماكي تاو نمني غينيا كندو برتم هوغا فونيغا مرغانغليغا Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa viidiyoo ibsaa fi maakiitii yeroo jalqaba wal argan. Kana qofaa miti suuraan isaanii namoota hedduu ajaa'ibsiise, namoota hedduu rifachiise hin jira. Namoonni tokko tokkos yaada irratti kennanii jiru. Haga xumuraatitti na waliin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatitti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata. Hundi keessanuu laayikii godhaa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa gara viidiyootti. Alaabaan kennallee kana deena bakka deemaa irraa akkasii kunoo soddaa fuunee deemaa irraa waan makiin jettu walumaan lallakamaa jetti hin iyyiti moo hin ilaalchiti moo hin gaggabdi moo ምናምን I don't know nuun galu walumaan ilaallaka makiina shantaa kaarra soddaa أيوة أفضل كنا كنا خدمة طيارة Hin dhufa jedhee itti himee jira. Dhattee fuudhuudhaaf qophaa'aa jirti. Dhattee fiduuf qophaa'aa jirti. Inni ammoo osoo isitti hin himin jechuudha. Dhokatee dhaqee fuudhee itti fidaa jira. Mee maaltu akka uumamu haa ilaallu. Amma qaxxitaa gara manaa deemuuf isin galee soddaan kunooti dhoysee jira uduubatti dhoysee jira kuna soddaan soddaa akkam reeti kaayiroo akkamiin ilaaltan Itoophiyaa yoo kaayiroo Itoophiyaa yoo kaayiroo Itoophiyaa yoo kaayiroo leen biyya amanaati هاي إلا الله جاني ضدان إلا الله جاني خلاص حامل يا ماما مانا جين مانا ماكي جين ماكي ابسافونا جنة ابسافو Baay'ee rifattee jirti. Nama rifachiisaa yeroo jalqabaaf yoo akkanatti wal argan hedduu nama rifachiisaa. Isiin dhattee fuudhuudhaaf qophaa'aa turte, dhattee fiduudhaaf qophaa'aa turte. Inni ammoo dhokatee fuudhee akkanatti itti fidee wal agarsiisee jira. Maakii fi ibsaan yeroo jalqabaaf akkanatti wal arganii jiru. Mee haa xumurru. نجلا بدي هردفتات أنت وجاتين تبى دفتات السلام عليكم شو قلت إمرك يا بدي ماني أروز فكرت ماني بويسا بريسا تري كمورة حرام جارتي نما ركانتو أبو خاطر بويا جردي كيف أبا مناك بجامنا سيفني بوتا مجتي الحمد لله جت Akkanatti wal arganii jiru. Namatti tolaa. Baay'ee rifachiisee jira. Nama yeroo dheeraadhaaf wal barbaadaa ture, wal jaalataa ture isaan. Haala kanaan akkanatti wal arganii yeroo ammaa kana haala bareedaan wajjin dabarsaa jiru. Dhuguma ilma gootaatiin beektaa hayyuudha. Wallaahi. Bexaam itti jechuun sammuun kan kee bexaam itti bal'isee yaada si galee bexaam itti hedduu si galee silaatii kana bakka osoo biyya bulchitanii beektaa biyya. Narasti no windi Yonas in Fars in England also biyya bulchite akka ajaa'iba bulchita. Keessaa biyya dubartootni qofatti jirtu. La ilaha illallah.
اسمع مجال النفس يلا انتي مرة كوكب بلشة انتي بلشتي الورطة تاعك أنا مو أتكذب بلشت أنا زاجيتا بريد يعني أنا سامع بفوكس ما من جد ساكزين أجد تك 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 قدا أسمع ماني ربي ربرتان أنا جرتولي تكاوى كاشي جرا بلشة أنا يا dadhabbii yeroo dheeraatiin booda akkasumas waan hedduu keessa darbaniiti haala kanaan wal arganii wajjin dabarsaa jiru yeroo ammaa kana kan itti aanu ammoo suuraa isaanii namoota hedduu ajaa'ibsiise namoota hedduu rifachiise haa ilaallume. Isa ta'umsi shaatoo maakii ta'u qooy footoon tu shooppii moo isaanumaa footoo akka ta'e gallakkise barbaada keenya qabdan jechuu bakka amma tana boota wallaa barbaada keenya qabdan yoo dhugaan akkatti isin footoo akkanaa gallakkiftan barbaada nurraa qabdan jechuu maaliif nagaan taa'aa ummanni amma immoo footoo akkanaa yoo gallakkiftan nuti dhufnee sokkota keessa walta isin suuna moo wal rakkinni keessa maali nuti umaata akka fagoo nuti jirti isin sokkota keessa walta suuquu dhiiftanii wanni isin footoo akkanaa tana miira keessan walchuu barbaadanii maali nuti halaala jirti faaxoochi meeqa halaala walirraa jira maal nu yaadda nu dhiisaa rabbii sinuma sodaadhaati footoo akkanaatiif manni hay sokkota akka tolti suuqan nu garsiisa dhaadha moo oromoodhan moodalee walti suuqnee dadhabnee taa'utti irraadha moo bakka walti suuqa wallaalleedha moo maali footoo kanaan nutti gallakkiftan maal nu yaaddan nuti miskiinni faaxee halaala kaa'ee taa'utti dhukan ara nu dhiisaa taa'u rabbi sodaadhaa in fokkota in dabbara siree suuraa isaanii kan irratti namoonni tokko tokko yaada irratti kennaa jiru. Innis akka isaatitti yaada irratti kennee jira. Yaada isaa akkanatti irratti kennee jira. Viidiyoon itti aanu artist Kadir Martuu waa'ee fuudhaa irratti waan hedduu dubbatee jira. Mee maal jedhe haa ilaallu. Akka nama qabsoo Oromoo qabsaa'ee injifannoo fi bilisummaa Oromootiin galee namni keenya kun dubartuma hoggaa fuuneegaa mirgaan galleegaa jee alamarratti hoggaa lallabu. It's very big shame. Fuuneegaa akkan tattee ilmi namaa kun namni keenya kun I don't know me. Farumaan gabrummaa sammuu waan nama goon hin qabdu. Wallaalummaa waan nama goon hin qabdu. Barumsa barbaachisa. Dammaquu barbaachisa. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'in maatii ta'a isiniif salphaadha. Na baay'ee na fayyada. Subscribe godhaatii maatii ta'a. Hundi keessanuu like godhaa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniifis share godha. Viidiyoon kiyya namoota hedduu bira gahaa hin jiru. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa hangasitti turtii gaarii.